Waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan gurraandhala 18 bara 2022 isiniif dhiyeessa an iccitii banti. Sabboontonni ilmaan Oromoo abdii fi waardiyaa saba Oromoo gocha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisaa jiran tumsanii itti fufanii jiru. Kaatuma kanaan uummanni Oromoo keessaa fi alaan maadhilee garaa garaatiin ijaaramuun waraana isaa waboo ijaaruun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dagaagsuun sadarkaa kana irraan ga'an itti fufuun tumsi waboo egeree Oromiyaa Dameen Minnesota mallaqa doolaara Amerikaa 5,000 Washington DC irraa doolaara Amerikaa 5,000 North Carolina irraa doolaara Amerikaa 5,000 Atlanta Georgia irraa doolaara Amerikaa 3,000 Columbus Ohio irraa doolaara 2,000 waliigala tumsi waraana bilisummaa Oromoo egeree Oromiyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboof doolaara Amerikaa 20,000 gumaachaniiru. Akkasumas olaanaan abbaa waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Egaa sanyii nagaasaatiin jedhama. Tumsi waboo egeree Oromiyaa tinnisaa waraana bilisummaa Oromootii fi yeroo garaa garaatti egaa maallaqa ergaatii turtanii isinis beektu kana nutis beekna. Haaluma kanaan wal qabatee yeroo darbe egaa maal akka ta'e ni beektan jedheetan amanaa karaa wayiitiin hin deemaa ture. Horiin keessa erga nu qaqqabee sidaati bubbuleera. Haa ta'uuti sagalee kana isin erguutiin ture haala konnekshinii daataa waan garaa garaatiin wal qabatee waan inni ittiin tolle kun immoo rakkoodhuma. Yeroo dhabuutiif malee rakkoo birooti hin qabu. Kanaaf tumsi waboo egeree kan damee Waashingitaan DC jirtanii waraana bilisummaa Oromootiif yeroo darbe maallaqa doolaara Ameerikaa 10,000 waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatiif gumaachitanii jirtanii gumaanni keessanis nu qaqqabeera. Kanaaf egaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u waan bira waan isin hin jennu hin qabnu. Kanaaf ammas qabsoon keenya yeroo miixuu hamaa gubbaa jirti. Kanaaf bara baraan qabsoo geggeessine xumura gubbaarratti guduunfaa itti godhuu dhabuudhaan waan baay'een nu harkaa baay'eetti jira. Tun egaa lamuu akka nutti hin deebine Oromoon akka jedhu bineensa yartuu boollatti sagal waraanuu jedhanii akka sana ta'uu hin qabnu. Waan darbe gubbaarra waa barachaa. Kanaaf ammallee Oromoon biyya keessaa Oromoon biyya alaa kana caalaa wal jabeessitanii waraana bilisummaa Oromoo jabeessuutu isinirra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gatii harka keessanii sana deebisaatidha jira. Kana jechuun haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru akka waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru har'aa karaa sooshaal miidiyaa garaa garaatiin hin argitu jenneetidha amanna. Akkuma kiisii keessanii baaftanii dubartiin agartee sabbata ishiirra hiiktee waraana bilisummaa Oromoo gargaartu waraanni bilisummaa Oromoos kan jiru kamii caalaa ijaaramee qindaa'ee waraana humna uummanni kun abdatu ta'ee galgalaa ganama ta'e lolaa jira, wal jabeessaa jira. Zoonii Oromiyaa bakkee garaa garaatti wal leenjisee humna isaa jabeeffachaa jira.
ammas gargaarsi keessan kun kan kana dhaabbatu otoo hin ta'in gargaarsa guddaa waan guddaa isinirraa eegna jabaadhaa jajjabaadhaa ulfaadhaa.